Gaafa duraanii san karaa falmii adda addaatiin namayyuu hamma danda'anitti dura dhaabbachaati turan. Garuu gareeleen karaa ABO'dhaa turte akkasuma sanitti ABO irratti illee saabotaaji adda addaa godhaa turan warreen Oromoon karaa ABO'tiin akka hin bilisoomne barbaadan warreen qabsoon Oromoodhaa fiinxan kan baane barbaadanii turan. Garuu immoo maqaa ABO keessa dhokatanii warreen arraan tana as ba'anii nuti Itoophiyaadha jaanii Itoophiyaadhaaf falmachaa jiran kun yeroo dheertuudhaaf Oromoo irratti lola gaggeessaa turan. Garuu huccuu Oromoodhaa uffatanii takka immoo qabsoo Oromoo da'oo godhatanii jechuudha. Arraan tana as deebi'anii hoggaa gartee kitaaba adda addaa barreessan. Kana jechuun dhugaa dubbachuu jiraniidhaa miti. Wanni Oromoon gaafachaa jirtu arraan tana kitaaba barreessuudhaa miti. Wanni Oromoon gaafachaa jirtu amma dura maaliifi maqaa baarootumsaadhaa itti fayyadamtanii lola gara aayfalloodhaatii fi akkasumas sooreessa jaarraa abbaa gadaa irratti lola bantaniidha. Kana maaliif dhiifaman gaafanneedha. Wanni Oromoon amma gaafachaa jirtu. Wanni Oromoon eeggachaa jirtu maaliif sooreessa jaarraa abbaa gadaa kan amma lubbuudhaan hin jirre rabbi rahmata haa godhuu fi maaliif dhiifaman gaafanneedha. Yeroo dheertuu itti fayyadamtaniiti lola irra banaa turtaniidha. Malee eenyutu ajjeesee fi eenyutu bikka san jiraa fi kanaa miti. Kun hundinuu deebii qabdi. Warri gaafa san bikka san jiru arraan tana lubbuudhaan jira. Warri gaafa san bikka san jiru barruudhaanis lafa kaayaniiti jiran. Sooressi jaarraa abbaa gadaatis viidiyoodhaanis sagaleedhaanis waraabeeti jira. Rikardiin bikka seenaati jirti. Galmee seenaa keessa jirti. Sagaleen sooressi jaarraa abbaa gadaa tani inni waan ta'e kana asitti as bahee dubbate miidiyaa irratti ni jirti. Garuu immoo Oromoon arraan tana wanni isin gaafachaa jirtu akkasuma san namni irra hedduun gartee wanni hin beekneef takka fakkeenyaaf kitaaba waa'ee baarootumsaadha. Yeroo ammaan tana qormaata irratti jiranii kitaabni mataa isaatillee barreeffamutti jira. Qormaata irra jiran. Takkaa gartee qo'annaa gama duubaa istadii godhanii kitaaba gartee seenaalee gara adda addaatiin walitti guuranii kitaabni isaa barreeffamu jira. Maaliif haqa namaa tokko dhoorkuun akkasuma san haqa namaa tokko karaa poolitikaatti itti fayyadamtee amata dheeraa itti nyaachuun itti gaafatama qaba. Itti gaafatama seenaati, itti gaafatama oromummaadhaati. Kuni ammaan tanaa miti. Fuuldurallee seenaan akka jijjiiramtu wanni takkallee nuta dhorkuu dandeessu hin jirtu. Seenaan hin jijjiiramtu. Seenaan yeruma hundaa'u ni sirreessi. Keessaafuu warreen bikka san jiran irratti, warreen dhugaadhaan beekan irratti. Tanaafuu wanni nuti jennu irra hedduun gartee warreen social media irra ol bahanii inumaatu gartee gama abaluun du'ee jira abaluu eega du'ee gartee ammaan tana irraa dubbachuu dhiisa. Takkaa'u gartee abaluun arraan tana goota keenya abaluun maarreete kun hundinuu gartee nam tokkolleenu abaluun san lubbuun jireenya isaatii fi abaluun san waan gartee qabsoo irratti wanni dubbatame takkallee hin jiru. Wanni nuti asii dubbachaa jirruu fi wanni dubbatamuu qabu gaaffiin deebi'uu qabdu. Yeroo dheertuudhaaf akka daldalaatti itti fayyadamanii achi booda immoo amata dheeraa yoo xiqqaate amata 40 ol odoo dhiifaman gaafatin ammallee itti fayyadamuu kana. Kuni sirraa'uudha qaba. Okay? Kuni sirraa'uudha qaba. Kana gartee yeroo hedduu namni keenya waa hunda gartee laaffisnee bira dabru. Amma inumaatu social media irra akka daldalaatti gartee namayyuu footoolee adda ol darbanii maal godhanii waan adda addaa godhaati jiran. Sanirra sagaleedhaatu jira. Warreen qaamaan bikka san dhaqaniitu jira. Warreen qaamaan bikka san turaniitu jira. Okay? Viidiyooleen karaa gartee Facebookii gubbaarra yoo deetan viidiyooleen anilleen peejiitti jiratti share godhee jira. Akkasuma san warreen adda addaatti gartee viidiyoolee isaan maxxansaniiti jira. Keessaafuu gaafa sanitti
namni gartee itti gaafatamaa takkaa'u gartee sekireetarii ABO'dhaa haa ture obbo Booqeen takkaa'u immoo Jaliil Abdallaa viidiyoo irratti gartee guututti haasaweeti jira waan bikka sanitti ija isaatiin arge. So tanaafu wal sabuun hin taatu, seenaa jallisuun hin taatu. Seenaan tuni sirraa'uu qabdi, namayyuu beekuu qaba. Garuu gaa yoo gartee namni kuni waan kana nuti balleessinee jirra karaa politikaatiin itti fayyadamuudhaaf seenaa jallisuun keenya dogoggora yoon jenne fuuldura akkamitti gartee namni kuni seenaa sirreessuu irratti wal barsiisa. Tuni sirraa'uudha qabdi jenneeti amannaa jechuudha. Tanaafuu irra hedduun nama keenya gartee warreen oduus ja'aniis fiinxa qabanii deemaniin dhugaa jirtu ta'anii eeggatanii dhugaa jirtu san irratti dubbachuun hedduu barbaachisaadha. Tanaafuu gartee namayyuu seenaa yoo hin beekne taate wanni irraa dubbatan takka illee hin jirtu. Garuu immoo as bahaniituma nagee gartee social media gubbaarratti laayikii argachuudhaaf koomentii argachuudhaaf waan hin taane dubbachuun waan seenaa irraa fagoodhaa takka illee namni cinaan dhiyeenya kana karaa waan Oromootu hadhage namni cinaan warreen gartee amma social media irraa kana dubbatu kuni dhiyeenya kana cinaan isaanii warra ifii isaaniitiifuu gaafa biyya keessa turan faa badii adda addaa ifiifuu dalagaa turanidha. Nuti immoo badii isaan dalagaa turan san irraa dubbachuu hin barbaannu. Namayyuu yeroon isaatti dhufti. Warreen shira warra dalagees yeroon isaaniitti dhufti. Yeroon isaan saaxila baanni dhufti. Maaliif? Nam tokko irratti shira dalaydee nagehan ba'an hin jirtu. Hin taatuus. So wanni hundinuu yeroo qabatteetuma yeroodhaa hojii deemtii jechuudha. Okay? Eegaan akkana jeebooda gaa karaa oduu teenyaatti achi dabarraa hundi keessanuu dhiyaadhaadhaa harka keessaniin taap godhaa. Koopii linkii godhaadhaa waliif daddabarsaa dhugatti wanni teenyatu ni gartee hedduu nama aarsitii ammaasis waan deemaa ture gartee namni kuni beekumsa dhabuurra beekumsa kana hin beeku antana hin beeku je'ee dhiisuurra ammoo nagee gartee ol darbee waan hin taane dubbatee waan hin taane maxxansuun seenaa daranuu gartee abbicha duraan balleesse sanii wajjin waluma qixa nama gooti.